السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota daawwattoota kiyyaa ilmaan Oromoo akkasumas ilmaan Itoophiyaa ashamaa harka fuune har'a Jumaa ilaalchisee Quraana isiniif qara'uuf akkasumas du'aa isinii kadhaa jechuudha. Hanga dhumaatti na wajjin turaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبعهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو ومن دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. صدق الله العظيم. Obboleeyyan kiyyaa guyyaa har'aa ilaalchisuudhaan quraana isiniif qara'een jira. Warri amantii musliimaa qabdanus akkasumas warri amantii kiristaanaa obboleeyyan kiyyaa kan oromummaa walitti nu fidee isinillee amantii keessan jabeeffadhaa. Kitaaba keessanillee dubbisaa waan baay'ee irraa barattu. Warri amantaa musliimaa immoo guyyaa Jumaa suuraa Kahfii qara'aatii waan baay'ee khayriitti argattu jechuudha. Anis hanga kootti isin yaadachiiseen jira. Isinis yaadattanii yeroo viidiyoo kana ilaaltanirraa
quraana kana fuutanii irraa qaratanii yoo irraa fayyadamtan khayriitti argattu isiniin jedha. Amma du'aa isiniif hin kadhaa hunduma keessaniif iyyuu jechaadha. Isin immoo aamiin jettu inshaallah. Bismillahirrahmanirrahiim. Rabbiin hunduma keessaniif haajaa keessan isiniif habaasu. Waan isin yaaddanii itti qaqqabuu dhabdan yeroo gabaabaa keessa sa'atii kanarraa kaasee Rabbiin itti isin qaqqabsiisee qalbii keessan haaraa galfachiisu. Warri rakkoo qabdan, warri dhukkuballee keessoo keessanitti kan isin dhukkubee isin yaaddessu, Rabbiin fayyaa keessan guutummaa guututti isiniif haa deebisu. Warri illee biyya namaa keessatti dalagaa adda addaatiin rakkattanii akkatti baatan dhabdanii karatti murteeffattan dhabdanii jirtan, Rabbiin karaa ofii jaallatu irra yeroo gabaabaa keessatti furmaata isiniif haa fidu. Rabbiin illee warra ilmoo qabdan nagaadhaan gammachuudhaan ilmoo keessanitti, dhirsa keessanitti, maatii keessanitti isin haa deebisu. Waan sodaattan kulli isaa Rabbiin najaa isin haa baasu. Waan yaaddan itti isin haa qaqqabsiisu. Nagaadhaan gammachuudhaan biyya keessanitti isin haa deebisu. Biyya keenyallee nagaa nuuf haa taasisu. Oromoo kanallee Rabbiin nuuf haa bilisoomsu. Hunduma keessaniyyuu waan qabdanu keessa Rabbiin barakaa isiniif haa kaa'u. Maallaqa mana namaa keessa dalagdanii hojjettanii isin hirkattillee barakaa dhabee isiniif barakachuu dide Rabbiin kan fuudhamee hin dhumne Rabbiin isiniif haa godhu. Umurii keessan illee isiniif haa dheeressu. Fayyaa keessanillee guutummaan guututti Rabbiin isiniif haa deebisu. Warrallee biyya Saudii kana keessatti rakkachaa jiran, warra caakkaatti galanii bakka dhaqan furmaata dhaban, Rabbii yeroo gabaabaa keessa furmaata isaanuuf haa fidu. Nagaadhaan gammachuudhaan illee Rabbiin biyya jaraatti haa deebisu. Warrallee sodaa dhiphina keessa jiran illee Rabbiin sodaa kana keessaa jara baasee jara haa farraju isiniin jedha. Obboleeyyan kiyyaa hunduma keessaniyyuu rakkoo isin qabdan isinumatu beeka. Rakkoo keessan Rabbiin isiniif haa furu. Bakka feetanitti qaqqabaa. Waan sodaattan irraa najaa bahaa. Umurii keessan Rabbiin isiniif haa dheeressu. Nagaadhaan illee maatii keessanitti isin haa deebisu isiniin jedha. Rabbiin hunduma keessaniyyuu jajjabaadha. Rabbiin kadhadha. Amantii qabdan hundumaaniyyuu jechaadha. Hundi keessaniyyuu Rabbiin kadhannaa godhaa, tsalootii godhaa. Rabbiin waan nu feene inuma nuuf taasisa. Nuti jabaachuu qabna. Rakkoo nutti dhufu kulli irratti obsa qabaachuun barbaachisaadha. Nama obseetii waan gaariittillee bahaa. Obsaan aannan goromsaa dhuga jedhama mitiire. Kanaafiyyuu waan isin qunnamuu rakkoo adda addaas ta'ee obsumaan itti dabarfadhaa isiniin jedha. Nama obsaan dabarfateetu waan gaarii irra gaha waan ta'eedhaafi isiniin jedha. Obboleeyyan kiyyaa baay'eellee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Har'a guyyaa Jumaa waan ta'eedhaafi du'aa illee isiniif gochuudhaafan dhufeen jira. Obboleeyyan kiyyaa hundumti keessaniyyuu warri haarawaa taatanis baga nagaadhaan karaa chaayinaalii kiyyaatti dhuftanii subscribe, share, like, comment illee naa godhaa. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Oromoo kiyya wal malee maal qabna ree? Wal haa guddifnu. Hunduma keenyaafiyyuu warra haarawaa akka kootii kanallee subscribe godhaa fi like, share godhaa fi jajjabeessaa. Wal bira haa dhaabannu. Maallaqallee naman kaffalchiisu subscribe yoo nu gootanii jettanii nu daawwadhaa. Tokkoffaa irratti immoo kanan bareechee isiniif himuu barbaadu obboleeyyan kiyyaa. Sagalee keenya nuuf dhaggeeffadhaa. Akkuma beekamu subscribe'n haa ta'u malee sa'aatiidha. Subscribe'n wama xiqqoodha jechuudha. Kanaafiyyuu sagalee keenya nuuf dhaggeeffadhaa. Akka sa'aatiin keenya nuuf dabaluuf tuqxanii isinaa dhaggeeffadhaatuma. Koomentiillee nuu barreessaa isiniin jedha. Kanuma nagaa keessanaaf oolaa. Jumaan kun Jumaa nagaa, Jumaa keessa gammachuu dabarsitan, Jumaa keessallee gurri keessa waan gaarii dhagahu isiniif haa ta'u. Nagaa Rabbi keessanaaf jiraadhaa. Nagaatti guyyaa gaarii. Bye.